براقبة ما وكذا ما يسارجي تيم قدنا إني بكهدو كايا كاونتي باير روان كاوف نرت اللي وان ممبيك موسر راتا ونانجي مليون لما نرتنك مليون لما كان حليق الكلام تكوي سيرانا إنتنا تجرسيستي بري مليون لما قوتو قبتنا برج إيسا ما متبار كندو قارا نولا سورة راكا فتأس رسيق جرسيسا فتشياسو Olbuuti jedhe Saayidoo namti kun gaafan ilaalu maallaqaan shamarran macheesse takka jaalala isaatiin maraatan godhanatti fakkaata. Ajaa'ibumatu jira. Biliyeena moo miliyeena jette garuu already barreeffamarra kan jiru miliyeenadha. Sagalee isiirraa naan dhagahu immoo biliyeena waan jette natti fakkaate. Bakkuman jirutti naaf eenyuyyuudha. Ani otoo itti maraachuu baatanii nama garrama yoo ija kanaa jechuudha. Miliyeena fi biliyeena erga fuudhanii akkaawuntii irratti nama gashanii. Maarree namni 99 sittaneerumaa siifan du'aa siifan gaggabaa si malee namni hin jiru jedhanii ni raawwatanii luka isaa irratti kufuudha. Maali kana gaafii maal barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf ta'e gaafii moo'ituun barbaachisu ani roozan odoo maraachuu baattee nagarranti jechuudha. Sababni isaa maali? Amma osoo wanni tokko tuyyuu raawwatamiin osoo iddoo tokko iddoo kana otoo hin jedhiin miliyeena irratti galchuu jechuun kazzaa በኋላስ እንዴት ይሆናል? Achiin booda akkam ta'a kan jettu ishii yoona yaada keessa of galchitee mucaan machooftee birriitti kana laaltee machooftee sakkartee waan of gootu dhabdee osoo hin dhugin jechuudha. Akkasittiin maraataa jirti jechuudha. Haa ta'u malee minim ihuun ani mana afuraffaallee ta'uu itti heerumuun koo hinaafu jettee jirti. Egaa Saayidoon maal akka jedhu isatu beeka. Inni immoo egaa maaltu odeessisiin jedhee maallaqa kana akkasirratti galchee akka akkaawuntii kee irratti galee maaliif odeessiteedha kan inni jechaan jiru. Isheen immoo baraniiti malee ani odeessee miti dingata argame jettee egaa namni mana tokko keessa jiru waan tokko arguun hin dhokatu jechuudha. Sababni isaa maali dingata yookiin akkaawuntii sirratti ilaaluu dandeessi maqaa hin beekamu sababa wayiitiin beekamuu danda'a. Dhiifama nagaa isin hin gaafanne har'a ganamumaan oduudhaan isinitti ka'eera. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagarrame jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi miliyeena irratti galchee jettee gaasayyuu dingata hiriyyaan ishee argite malee isheen odeessuu barbaaddee miti. Isum kanayyuu maaliif himtee maaliif argisiiste jechaanitidha jechuudha. Saayidoon kan dubbataanii jiru maalidhaana miliyeena tokko irratti galeedhaaf maani fayyadee intineen isaayii intalittiisii kanaafuu kun gara miliyeena 9 moo waan ta'een abbaa ciisicha sadiiti miti kan inni biteef intalittiidha. Ishee amma fuudhuudhaaf deemu kanaafi abbaan ciisicha sadii gara miliyeena 12 moo 13 jedhamee ture akkuma dhageenyetti. Biliyeenni takka ishii irratti kan galte maali faayidaan isii faayidaan qabdu dhuguma jette jechuudha. Roozanii silaa kan intala kanaaf godhame anaaf godhama miti kan jettu. Egaa ishiinis machooftee kaate amma jechuudha. Dura Roozaan Sumayyaan sodaatteetii deebistee ammas immoo Sumayyaa faana hiriyyaa waan taateef ishee irratti waan akkanaa hin raawwadhu miidhamullee anatu miidhama malee akka ishiin daa'ima qabattee miidhamtu hin barbaadu. Isaan walitti araaramanii jettee raawwattee didde jechuudha itti heerumuudha. Amma immoo Sumayyaan biyyoo nyaattumaa dhimma hin qabuu fi ilma jettu ani maafan dhabaa sila kanan ani argachuu qabu kanan ani nyaachuu qabu namni biraa darbee nyaataa jira waan ta'eefi gimmaasharree taatu argatuun qabaa waan kana keessa seenuun qabaa. Saayidoodhuma kanallee qammasuun qabaa. Bakka akkamitti osoon ani anaan dura akkas na kadhataatii ture osoon kadhatamuu akkamittiin dabarsee nama biraatiif isa kenna kan jettu. Egaa baay'ee tokko isheetti dhagaamee egaa tan carcartee intalittii qaqqalu malee mummuru malee jechaa turte. Ammas deebistee waan dhiisu miti ani Saayidoon mana afuraffaallee yoo ta'e yoo na fuudhe malee
jireenyan qabu hin dhiisu jettee egaa Sa'idoon ammas summa kana bakka hin kenninee fi egaa akkuma jalqabaatti jira jechuudha inni dhimma keessanii takka tole naan jettu takka didee naan jettu natti taphattu waan ta'eef hin barbaadu ani kan garaa kootii kana naaf ta'u kanan yoon ol jedheen ollaa jettu gadi taa'i jedheen gadi naaf teessu argadheetiin jira waan ta'eef hin barbaadu jedheeti jira jechuudha Sa'idoon. Egaa dubbiin isaanii dhuma isaanii maal akka taatu rabbitu beeka. Ammaaf gaa lachanuu lakki waliin jedhanii gaa wal mormataa jiran akkuma argitanitti. Waa'ee birrii kanaaf immoo Iyyaasuun iyyisiiseera. Anillee maallaqa biraa qaba jedhee Iyyaasu. Inde nama miliyeena nama hanga mana real estate bitee deebisee raawwatee nama akkaawuntii namarratti galchuuti maali jettee birrii itti kennite. Moo atis irraa barbaaddeeti Iyyaasu. Atis waa dallaala wayii barbaaddeeti taata malee birrii sirraa fudhata jedhee yaadu namni akkasitti maallaqa kanaatiin akka fedhetti namarratti gashee akkaawuntii garaagaraati irratti birrii gashaa akkamitti namarraa fudhata. Hin fudhata jedhee hin yaadu. Bargiti yaa hin argata jedhee yaada maaliifiini. Sa'idoon taa'atii hin jiru hin hojjeta jechuudha. Gara kamitti yoo haa ta'u beeksisa garaagaraa hojjeta akkasuma dhaabbata ofii isaatii qaba natti fakkaata yeroo yaadu. Hojii wantoota amma gara sooshaal miidiyaatiin hojjetuun alatti hojii dhaabbataas hojii dhuunfaa isaa waan qabu natti fakkaate. Sababa kana ta'eef maallaqa akka qabu hin qaba bargiti. Maallaqa hin qabu jennee lakki maallaqa akka kanaa eessaa fideeti irratti galchee yaada odeessitii maal jechuu hin dandeenyu. Maaliifin qabaachuu danda'a hin hojjeta waan ta'eef qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu kallattii kamiin iyyuu inni hin argata maallaqa yuutuubii gurguraa. Yuutuubii guddisee akka gurguru hin beektu. Ammas immoo deebisee garma sooshaal miidiyaa kanallee yuutuubii dhumarraan illee maallaqa hin argata. Ammas deebisee immoo dhaabbata biraa hojii mataa isaa bulukkeettii hin beektan miti bulukkeettii qabaa ture miti isarraa illee hin argata. Ammallee waan ta'e handaan godhamoo maalidha kan inni horsiisaa ture. Bara darbee egaa waan kana waan baay'ee argisiisatii ture. Kanuma isa kan kooti jedhee raawwate kan beeksisa irratti hojjetu malee kan dhuunfaa isaallee akka argisiisaa ture beektu. Yeroo jalqabaa yeroo ayyuu fuudhe sana natti fakkaata. Yeroo sanadha. Egaa yeroo sana wantoota tokko mana bulukkeettii akkasuma horsiisan daanqoo namni argisiisatii ture. Bargiti in argata maallaqa hin qaba. Maallaqa hin qabu jechuudhaaf mormuun hin dandeenyu ni qaba jechuudha. Sababa kana ta'eef egaa maallaqa bakka irratti bittinneessaa akka jirudha. Sumayyaanis kana jetteeti egaa inni ishiin maraataa jirtu maallaqaan shamarran bita jechaa jirti ishiinis.